jireenya kee keessatti nama si madaaluu fi nama siif ta'u hanga argattu wajjin jiraachuun yookaan argamuun ni ulfaata. Yaada keessan laachaa ni jabeessaa isiniin jedha. Salphaas miti garuu salphaas ta'uu danda'a. Maaliif jiruun addunyaa tun takka gati takkaas oli waan taateef nama si madaalu yoo argatte jireenya kee kan fuulduraa ijaarrachuu dandeessa. Akkasii namni si madaalee fi kan yeroo sirraa fayyadamuuf deemu malee kan yeroo sitti fayyadaman siin jedhu hin jiru. Kan hojii haa jiraannu jee si fayyadamuuf deemu malee kan yeroo sitti hin fayyadamin siif jiru waan hin jiraanneef jechuudha. Abbaa fedhe taanaanuu nama siif madaalamu yookaan siif ta'u qofa argachuun salphaadha. Garuu ta'ee